Oral English. Welcome to Oral English. This is a page in which you practice your English listening and speaking skills. Laura, eessa deemuufi? Garam deemuuf kaate? Ani bonaa waliitiin beellaman qaba. Afaan Ingiliffaa barachuudhaaf har'a wal beellamneerra. Kanaaf gara sana deemaa hin jira. Nagaan ooli. 10 minutes later. Akkam nagaa keetii? Har'a baay'ee natti tolee jira. Dandeettii afaan Ingiliffaa kiyyaa guddifachuudhaaf baay'ee waanan fedheeruuf yerootiin dhufeensi eegaa ture. Bona, anillee afaan Ingiliffaa akka gaariitti dubbachuun fedha koo isa guddaadha. Kanammoo barsiiftuun haala gaariitiin akka nu barsiiftu akkasumas akka nu shaakalchiiftu uumaa shakkii hin qabu. Eeyyeen dhugaadha. Barsiiftuun nama gahumsaa fi muuxannoo guddaa qabdudha. Akka gaariitti nu shaakalchiiftu. Barattoota, akkam bultani? Baga nagaan gara Oral English dhuftan. Har'a akkamittiin afaan Ingiliffaatiin nagaa nama waliin wal gaafannu ni ilaalla. Osoo hin eegaliin dura maqaa keessan ibsadhaa. Tole barsiiftuu, ani maqaan koo Caalaan jedhama. Hayyee barsiiftu, ani maqaan koo Boonaan jedhama. Tole, ni haa eegalu. Afaan Oromiifaatiin akkam ati jennee nama argine tokko nagaa gaafachuu barbaanne akkam ati jennee nama tokko nu nagaa gaafachuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin how are you yeroo pronounsi kun how are you raa yookiin aariin hin dubbifamtu ana how are you jenna. Ni lammaffaan ani fayyaa kooti ati hoo jennee gaafachuu barbaanne. Ani fayyaa kooti ati hoo jennee gaafachuu barbaanne. I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. And you? Yeroo pronounce kun I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. And you? Jennaa jechuudha. Aga ammaatti gaaffii qabdu? Do you have any question? Isinii galeeraa jechuudha. Good. Ni gara sadaffaatti haa dabarru. Afaan Oromiifaatiin har'a maal hojjechuu barbaaddaa? Nama tokko gaafa wal agarru nama wal deemudha taanaan har'a maal hojjechuu barbaaddaa? Har'a eessa ooltaa jennee wal gaafanna. So har'a maal hojjechuu barbaaddaa jennee gaafachuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin what do you want to do today? What do you want to do today? Pronounce yeroo gun what do you want to do today? What do you want to do today? What do you mean? Har'a boqochuun barbaada. Har'a boqochuun barbaada jechuu yoo barbaanne would like to relax. I would like to relax jennee pronounce. I would like to relax. I would like to relax jenna. Oral English. Oral English. Oral English. Ani fayyisuudhaaf Rabbeek Yuudikaat yeroo sadiif isaa ol irra deddeebiitiin viidiyoo kana ilaaluun dagatinaa. Qophiin keenya guyyaa arbaa kana fakkaata. Akka isinitti gammaddan uumaa keenya kana. Qophii kana yoo jaallattan chaanaalii kana subscribe, like fi ergochuu hin dagatinaa. Yeroo dhuma qophiin kana fakkaatu akka isin bira gahuudhaaf mallattoo banee gadi tokko hin dagatinaa. Oral English dandeettii afaan Ingiliffaa keessanii guddisuudhaaf isin waliin jira. Hanga deebinee wal arginutti jaalala Waaqayyootiin nuuf tura.